Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Student egaa arras irra deebuudhaan barnoota keenya ji'oogiraafii kutaa saglaffaa yuunitii afuraffaa paartii isaa afuraffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatiin nu faana bu'aa affeerra keenya gamunumaan gaa viidiyoo laakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan asirraa argachuu dandeessan isiniin jecha ganaaf gartee viidiyoo laayik gochuun haa jalqabnu gartee laayik godhaan isiniin jechuudha. Kanaaf gartee arraan tana health and the disease in Ethiopia kan jiru jechuudha. Haalli fayyaatii fi yookaan dhukkuboonni Itoophiyaa keessatti improvement sectors of the health yookaan gartee fayya'iinsa haala fayyaa sektoroota fayyaatii fi akkasumatti gartee dhukkuboota Itoophiyaa keessatti gartee dhiibbaa isaa warra qabatan yookaan gartee wantoota hangaa isaan gartee contributionin gumaachi yookaan fayyaarra jiru maali as keessa waa bal'ina waliin ilaalaa jechuudha. Ethiopia's is investment in health as a result in improving in the health conditions of this population ja kana jechuun gartee investment ta'uun yookaan gartee sektoroonni fayyaa babal'achuu jechuudha. Ethiopia's investment in health ta'uudha fayyaadhaan gartee invest ta'uun result yookaan improved waan gartee fooyya'insa fideedha. Conditionii yookaan gartee haala uummata isii keessatti gartee akka uummanni fayyaa harkatan keessatti haala gumaacha guddaa fide. Sektoroonni fayyaa babal'achuun yookaan buufataaleen fayyaa adda addaa haala fayyaa irratti babal'achuun uummanni isiidha haala fayyaa gaarii akka qabaatu kan taasisedha. For example mee fakkeenyaaf life expectancy yookaan long gartee times of one persons yookaan gartee hanga namni tokko jiraachuudhaaf qabu umriin namaa jechuudha. Life expectancy had increased ni dabale from bara 56tti dabale laal 56.8 waggaa tokko namni jiddu galeessaan Itoophiyaa keessatti waggaa 58 jiraachuu danda'a jechuudha jechuudha. Jiddu galeessaan bara 2005tti kaa'ame yookaan bara 2000 asirraa eessatti ol siqee jechuudha laal fooyya'insa gartee investimentii fayyaarraa kan ka'e bara 2005tti namni tokko 56.8 yookaan jiddu galeessaan waggaa hangana jiraachuu danda'a. Eeganaa gara 65 gartee 5tti ol siqee jechuudha bara 2016 jechuudha. From this asirraa jechuudha. Bara 2005tti hanga bara 2016 as dhaqee jechuudha. Kanaaf fooyya'insa dhufe fayyaa keessatti jechuudha. The consecutive Ethiopian diagrams and health service akka gartee bara 2005 yookaan bara 2011 fi bara 2016tti agartee nu argisiisetti jechuudha. Haalli gartee consecutive Ethiopian diagramiin yookaan health fayyaa irratti tajaajila fayyaa argachuu irratti have indicated the declines the trend is neonatal duuti daa'immanii infant yookaan daa'imman dhalate jechuudha. Under 5 umrii waggaa 5 gadi mortal agartee maternal mortality yookaan duuti haadholii da'umsa irratti kan du'an baay'een isaanii gartee decline gabbu'anii turan bara 2005 kudhalakka hanga 16 jidduutti baay'een isaanii gabboonii turan maalirraa kan ka'e improvement investment fooyya'insa gartee haala sektoroota fayyaa babal'ate waan ta'eef jechuudha. Kanaaf despite a great progress fooyya'insa guddaa jira Itoophiyaa keessatti is still facing high burdens in the disease irraa gartee haala fayyaa fooyya'insaa fi despite ta'ullee great progresses fooyya'insi guddaan Ethiopia's is still facing high burden of disease numa jira jechuudha. Laala ta'ullee garuu fooyya'insi kun yoo jiraatallee Itoophiyaa keessatti high burdens of disease dhukkuboota baay'eedhaaf namoonni rakkataa jiranii jechuudha. Health and the health extension programs kan jiru jechuudha. Has certainly contributed to increasing cases and the converge of the high impact public health interventions in country keessatti yookaan gartee health sectorin yookaan tajaajilli gartee fayyaadhaa health tensions programs fooyya'insa tajaajila yookaan fooyya'insa fayyaa kan jennuun jechuudha. Is certainly contributed gumaacha godhee ture to increase it guddisuu keessatti access to the akkasumatti the converge of high impact uummata irratti public health irratti akka gartee fooyya'insa guddaa fidanii turan investigation in the country biyya tana keessatti gartee interventionii keessatti yookaan gartee health sectoriitti sektoroota fayyaa adda addaa keessatti gartee increase godhanii turanii jechuudha. Kanaaf improved public health intervention such as malaria control efforts akkasumatti access to the safe drinking waters improving the toilet facilities and the vaccinations against and the childhood disease are of the factors that behind improved health outcomes in Ethiopia jechuudha. Kana jechuun gartee improve godhu jechuun kun jechuudha. It is the public health fayyaawwan uummataa irratti yookaan gartee intervention such as malaria
yookaan dhukkuba busaa control godhuu danda'udha. Access to the safe water drinking water bishaan qulqulluu dhugaatiidhaaf ta'u argachuudha. Improving gartee toilet facility mana fincaanii yookaan fooyyeessuudha. Akkasumatti naannoo gartee qulqullina naannoodhaa eeguudhaaf jechuudha. Vaccinations against childhood disease yookaan gartee dhukkuboota wanta godhudha. Vaccinations yookaan gartee talaallii against godhu talaallii against godhu jechuudha. Talaallii dhiibbaa daa'imman irratti akka dhukkubni hin goone godhu are some of the factors that behind improving health Itoophiyaa keessatti isaanan kun wantoota fooyya'an jennee kan laalluudha jechuudha. Wantoota fooyya'an jennee kan laalluudha. The government of Ethiopia has been investigated heavily in the health system, strengthened through the poor politics strategies that is brought about the significant against improving the health status of Ethiopian. Kana jechuun the government of Ethiopia has been investigating yookaan gartee investing godhaa jira baay'ee isaanii gartee investing fooyyessaa jira haala tajaajila fayyaa wantoota adda addaa fayyaa uummataa mirkaneessuudhaaf dhukkuboota adda addaa to'achuu irratti akkasumatti qulqullina naannoo eeguu irratti haala fayyaa fooyyessaa dhufee jira in health system strengths akka cimuudhaaf jechuudha haalli fayyaa siruuzeef propures policy baasaa jira and the strategies that is brought about a significant against godhuudhaaf yookaan improving fooyyessuudhaaf health status of Ethiopia keessatti haala fayyaa fooyyessuudhaaf dhiibbaa guddaa godhaa jira despite ta'ullee amma faalleesseef. Recognized improvement of Ethiopia is still heavily burdened disease. Kanaaf dhukkuboonni ta'ullee garuu mootummaan akkana godhullee hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti dhukkuboota baay'eedhaan namni saaxilamaa yookaan du'aa jiraa jechuudha hanga ammaatti jechuudha fooyyessi jiraatullee jechuudha. But ta'ullee low rates of the self reported illness and low health facilitated coverage and utilization. Kana jechuun gartee kanaaf gartee low rate dha lala mafaqila low rates of the self reported illness namni gartee as keessatti gartee rakkoo guddaadha jira namni du'aatii guddaa jira ammallee ta'ullee self reported namni self reported illness dhukkubsiisaa isaa dhukkubsatuu isaa kan gartee namni dhuunfaa kan if hin gabaasne yookaan kan manaa kamaan dhayinee jira and akkasumatti low health facility tajaajila fayyaa yookaan gadi aanaatu jira coverage yookaan gartee utilization haalli gartee utilizationiin ichitti fayyadaminsi yookaan jiru sun xiqqaadha ammallee availability of the literature indicated that is the majority of the ill health in Ethiopia is related to the potential preventably or communicably is disease and the nutrient that is disordered or disorder. Kana jechuun bar the availability of literature of indicators yookaan gartee namni hammi barate literature indicators dhabamuun yookaan hammi gartee fayyaa namoonni doktoroonni adda addaa narsiin akkasumas tajaajila namni barattoo fayyaa irratti namni barate dhabamuun that is the majority of illness health rakkoo guddaa Itoophiyaadha fayyaa Itoophiyaati in the Ethiopia is related the potential of the preventability yookaan gartee Itoophiyaa kan ittisuu danda'u potential gartee dhukkuba ittisuu danda'an hin jiran akkasumatti communicability disease dhukkuba itti fufaatee jira akkasumatti neutral disaster akkasumatti gartee maaltu jira jechuudha hanqina nyaataa jira some of the roots wantoonni ijoo ta'an cause of the health of the status of the population yookaan gartee dhiibbaa uummataa irratti yookaan fayyaa uummataa irratti wantoonni ijoo ta'an asii gadi kaa'amanii jiran jechuudha kun isaan afran kana lack of access to the water bishaan qulqulluu dhabuu lack of the educate of the nutrient nyaata gahaa dhabuu this is and related to the belief and the behaviors traditional practice idha wajji walitti hidhamuu gartee haala aadaatiin fayyaa furdete gartee lack of the health service akkasumatti gartee tajaajilli fayyaa sektoroonni fayyaa adda addaa buufanni fayyaa dhabamuudhaatu fide amma fakkeenyaaf lack of the access clear water bishaan qulqulluu dhabuun rivers lakes haroowwanii fi gartee laggeen remains the most important source idha barbaachisoodha waters particularly for people in rural area ummata baadiyyaa jiran keessatti haroodhaa fi laggeen yaan baay'ee barbaachisoodha also ta'ullee such waters are largely unsafe kanaaf bishaan kun akka gaaritti irra guddinaan isaan haroodhaa fi wanta dhugan waan ta'eef bishaan kun qulqullina gahaa hin qaban lack of the educate of the nutrient studies reveal that is malnutrition in the rampant and it is among the highest in the world jechuudha akka addunyaatti agarsiisutti jechuudha hanqina nyaataa dhabuun highest dha akka addunyaatti namoonni hanqina nyaataatiin miidhaman keessaafuu baay'inaan biyya teenya keessatti jechuudha about half
of the children under the age of 5 daa'imman walakkaan waggaa 5 gadii kan jiran malnutritioniidhaan du'an yookaan standard of the wasteidhaan yookaan gartee xuraawwan adda addaa dhiibbaan irra geeffamuudhaan akkasumatti gartee nyaata dhabuudhaan malnutrition nyaanni yookaan remains high as the country is not attained in harkatan food security hanqina nyaataa qaban kanaaf daa'imman du'an or due to the poor knowledge akkasumatti beekumsa gahaa dhabu or nutrient requirement waa'ee nyaataa irratti jechuudha and the diet gartee desire habits gartee wantoota akkanaa kanaan baay'een isaanii hanqinni nyaataatis dhiibbaa akka biyya teenya keessatti godhaa jiru dhiibbaa hanqina nyaataatiin yookaan hanqina iskaarsii hanqina nyaataa irraa kan ka'e yookaan malnutritionii dhabuu irraa kan ka'e baay'een nama du'aaf saaxilamoodha fayyaa dhabuuf saaxilamoodha sadaffaa isaa sirriitti disisiin gartee dhukkubni related belief yaadaa wajjin amantaa wajjin behaviors amala wajjin traditional aadaa wajjin wal qabasiifnee yogguu laalloo dhukkuba which have the negative effect health status irratti dhukkuba gartee kan jiru eenyu female gartee genital malnutrition of this dhaqna qabu jechuudha dubartoota isaan sunis akka aadaa deemanii akka amala deemanii akka amantaa deemanii isaan kun Itoophiyaa keessatti before and early marriage osoo waliin fuudhin duratti kan gaggeeffamu kun rakkoo tahee mul'ata lack of the health sectors is infrastructure of the countries had suffered from the underfunding and the health service factors is less la percentage shantamii gad population service tends to the urban gartee beside kanaawo isa kanaawo waa xiqqisho ummata gartee magaalaa jiruutu argata malee seektoroonni fayyaa haalli manni fayyaadha buufatoonni fayyaa adda addaadha ismaal infrastructurein caasa yookaan ijaaramsi isaaniidha jechuudha underfunding hin argaman jechuudha baay'een isaanii health services is less than percentage shantamii gad kan ta'udha jechuudha isaan kunu kan magaalaatti jiraatan karaa arban centriitti jechuudha kanaaf the combinations of the problems pure health and adequate nutrient are likely have lifelong affected on the children making them the physical unfit and the unproductive mentally inactive and less dynamic jennaan jechuudha kanaaf gartee maaltu jechuudha uncombined problems of the pure health nyaata gahaa dhabuun rakkoon nyaata gahaa dhabuudha adequates of the nutriently yookaan gartee nyaanni gahaa dhabamuun are likely have the long life yeroo dheeraa irratti dhiibbaa namarra qaba effective of children daa'imman irratti dhiibbaa guddaa qaba making the physical gartee unfit qaamni isaanii akka gartee dhiibbaa adda addaa irra geeffamu unproductivity akka gartee oomisha waan takka illee hojjechuu hin dandeenye metallic gartee inactive qaamni isaanii akka sosocho'uu hin dandeenye less dynamic sorry dhiibbaawwan kana hunda kan irratti godhuudha hanqinni nyaataa daa'imman irratti gartee akka isaa waa takka illee irratti hirmaachuu hin dandeenye fi gartee baay'ee miidhaa guddaa kan irratti geessu since is the protein and the energy malnutrition affected adult working populations the impact of agricultural productions of the productivity likely to be high nyaata dhabuun ammas nama guddaa irrattis gartee maal godha working population yookaan labor force humna hojii dardara yookaan namni hojjetuu danda'u isaanii impact irra godha agricultural production akka qotatee nyaachuu hin dandeenye productivity like to be high gartee oomisha isaa akka guddisuu hin dandeenye godha nyaata harkattuu malee qotachuu hin dandeessu jechuudha kanaafuu oomishachuu hin dandeessu kanaaf the low the lowland of Ethiopia tends to the intensified within the tropical disease like of the malaria yellow fevers and that's contributed to the separate populations distribution kana jechuun gartee the lowland of the Ethiopian tends yookaan gartee lafoonni lowland in Ethiopia da it is intensified with the tropical disease dhukkuba gartee naannoo gammoojjii gartee tropical hojii wal qabata malaria fa dhukkuba yellow fevers dhukkuba jennuun dhukkuba busee akkasumatti contribution to the separate the populations distribution yookaan faca'insa ummataa irratti wantoonni kun dhiibbaa qabaachuu danda'anii jechuudha. The major killers disease accounting for about the 75 of all deaths including the agartee paranatal agartee materials conditions agartee acute on the respiratory agartee infections malaria akkasumatti agartee nutritional akkasumatti nutritional deficiency for the children under 5 years akkasumatti in dire
and HIV is maal jechuudha. And as a tuberculosis jennaan jechuudha. Isaan kana jechuun bar major killer wantoota gartee killer nama godhan yookaan died wantoota nama ajjeesan jechuudha. Disease dhukkuboota hamoo nama ajjeesuu danda'an jechuudha. Akkaawunti 75% uummata Itoophiyaa irratti dhiibbaa kan nama godhanii fi kan ajjeesuu danda'an deezii kan fidan including gartee maal dabalatee parental gartee material conditions haala gartee yookaan gartee parental material condition fayyaa dhabuu haala fayyaa gartee barbaachisaa ta'e dhabuu gartee acute akkasumatti gartee respiratory infection adda addaa jiraachuu malaria dhukkuboota busaadhaa akkasumatti gartee nutrient defensive haala fayyaa yookaan soorata gahaa dhabuun for the children daa'imman waggaa 5 gadiitiif dhiibbaa guddaa kan irratti godhufa akkasumatti gartee dhukkuba busaa HIV AIDSitiin qabamuun kan baay'ee 75 ol parsantaa daa'imman waggaa 5 fi gadii irratti fakkeenyaaf dhiibbaa kan godhanidha jechuudha. Kan ajjechaa isaaniitiif saaxiluu danda'aman isaan kana jechuudha. Kanaaf gartee despite the significant improvement of Ethiopian health status is still at the gartee staggering situations kana jechuun gartee despite ta'u significant improvements yookaan gartee fooyya'insi barbaachisoon tokko Itoophiyaa keessatti haala fayyaa irratti health situation irratti still staggering to situations ni jiraata. Isaan kun the current health ammaan tana Itoophiyaa yooniif ilaallamee fakkeenyaaf gartuu isaan gartee baay'ee gartee namoota barataniif gartee illiterate jenna akkuma choli jennetti haala gartee namoota barbeekamoo yookaan gartee fayyaa irratti narsii haa ta'u doktorii haa ta'u hanqina guddaa qabdi jechuudha. The current health worker force is consisting 0.04 doktorii jira Itoophiyaa keessatti yookaan 0.43 narsii jira akkasumatti 0. Doktoroonni la doktoroota 0.04 waa xiqqisha jechuudha parsantaa uummataatti hojii goluu bira qabne narsiinis 0.43 akkasumatti narsi jennaan endaze 0.05 is gartee maal jennaan jechuudha gartee mudaayivers jennaan jechuudha. Mudaayivar yookaan warreen da'umsaaf nama tajaajilan irra isaan isaanis baay'ee xiqqoodha. Per populations gartee uummata gartee uummata keessa also is represented as kan isaan bakka bu'an one of the doktorri tokko nama 26,943 firama Itoophiyaa keessatti pupils narsiin ammoo nama 23,310 takkaa firama Itoophiyaa keessatti laalaan qidhamee ilaalbe nama tokko nama lama wal ga'uu dhiisi shan dhibba wal ga'uu dhiisi kuma wal ga'uu dhiisi kuma dambira kutee jechuudha. Kanaaf andaze waan gartee mudaayivariin ammoo gartee nama 20 takkaa fi 800 fi hodhanitti hiramtii fi jechuudha. Namni tokko nama hanga kana tajaajiluu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf gartee litiraachoroonni yookaan gartee barreen haalli gartee barnootaa yookaan namni barate fayyaa irratti namni barate xiqqaadha. In order to gartee overcomes that is lack of the resource of the health and allow gartee utilization for health service irratti wanni jiru ammas kana dabalachuudhaan lack of human resource gartee humna namaa humna hojjetaa humna nama baratee fayyaa irratti xiqqaadha. For health fayyaa irratti low utilization kanaaf gartee namni nama tajaajilu xiqqaadha. Utilization hin jiru jechuudha. Fayyadamni xiqqaadha. Health service tajaajila fayyaa keessatti the countries adapted the strategies is trained to the health extensions work of the HP and the midwives as well as the scaling up family planning jechuudha. Kanaaf gartee biyyi teenya haala kana fooyyessuu keessatti haala doktoriitii yookaan narsii akkasumatti gartee mudaayivaroota fooyyessuudhaaf pilaanii isii keessatti gartee faamilii pilaanii keessatti keessaafuu mudaayivarii baay'ee gartee kan lubbu baraartota yookaan gartee maaternaal dees kan jennuun gartee isaan saniif baay'ee barbaachisoodha yookaan da'umsa irratti gartee haadholiidhaaf jechuudha. Kanaaf there are the variations among the regions of the Ethiopian population per hospitals and the hospital bedi kan qaban gartee adda addaa jira. Variations among regionally adda addaa jira. Gartee potential per hospital tokko keessatti gartee per hospitals and the hospital kan qabanii fi bed siree ciisichaa kan qaban baay'ee kan siree fooyya'aa qaban. Gartee regions naannoowwan akka like Amaaraa, Somaalee fi gartee naannoon gartee uummattoota kibbaadhaa baay'ee gartee xiqqoo fooyya'uudha. Half population hospital ratio over this one 10,000 keessa jechuudha.
in the each case tokko keessatti gartee fooyya'insa namoota hanga kanaa tajaajila kennuu ni danda'anii jechuudha. Iddoo taanetti dooktorri tokko nama meeqaaf yaadama yan nama 26 asitti xiqqoo fooyya'insa qabanii jechuudha naannoowwan kun haala siree fayyaa irratti fi haala hospitaalaa irratti. Those their regions also have high hospitaala guddaa fi bed ratio qabdi jechuudha akkasumas siree hospitaalaa tan irra ciisan ni qabdi. These implications is that is there could be many pupils with no chance of seeing to doctors or having an access to the hospital beds even if they wished to. Kana jechuun gartee maal jala hanqinni guddaan jiru. The implications of this could be maal to argisa. Many of the people ummanni baay'een with no chance carraan qaban seeing doctor allaalamuudhaaf carraan qaban jechuudha having an access to the hospital beds siree hospitaala irra ciisuudhaaf gartee sireen hin jirtu even if they wish to gartee kanaafuu gartee wished to isa inni kun gartee rakkoo guddaadha doktoroota allaalamuu dhabuun hanqina doktoroota irraa kan ka'ee fi siree irra ciisuu dhabuun sireen gartee hanqina siree irraa kan ka'edha jechuudha. Siin chaansii tokko illee hin qaban jechuudha doktoroota allaalamuu fi siree hospitaalaa argachuudhaaf jechuudha. Large numbers of the people should also the traveling several tens kilomeetrii hedduu deemuudhaan jechuudha iddoo mana jireenyaa isaanii irra arrive at the locals of the nearest hospital iddoo hospitaala dhaquudhaaf fageenya dheeraa deemu jechuudha. Kanaaf gartee seektoroonni fayyaa hin babal'anne. Since Ethiopia's highly population growth rate ummata guddaadha qabdi population growth Itoophiyaan ummata guddaa qabdi willing to continue for the coming couples years and give to the low rate which is survives are expanding jennaan jechuudha. Expanding it is could be assumed that the problems of health and other area of the service will continues jechuudha. Kanaaf gartee ummata baay'ee guddachaa jiru kana waan qabduuf for coming couples years waggootan dhufanitti and the given to low rates which is survive tajaajila kana kennuudhaaf Itoophiyaan expanding babal'isuu qabdi. Assuming the problems in health rakkoowwan fayyaa keessa jiran kana furuudhaaf and other area survives of willings iddoo biraa area biraattis gartee survive tajaajilli willing to continues akka itti fufu iddoo seektoroonni fayyaa akka ijaaramu doktoroonni adda addaa akka gartee baratanii namoonni literature akka heddummaatan godhuudhaan rakkoo fayyaa kana firraa xiqqeessuu qabdi yookaan firraa furuu qabdi kan jedhudha laallee jechuudha. Kanatti asii ammoo the impacts of the population's growth on the sustainable development of Ethiopia guddina gartee itti fufinsa qabu irratti ummanni guddinni ummata maal fida impactiin maali dhiibbaan jechuudha. Populations growth dhiibbaan baay'ina ummata guddina itti fufinsa qabu sustainable development irra qabu Itoophiyaa keessatti kan jedhu laallaa jechuudha. Guddina ummataa irratti guddinni ummataa dinagdee itti fufinsa qabu irratti dhiibbaa qaba jechuudha. As we have already discussed the size of the Ethiopian's population has been growing very rapidly kana gartee akkuma duraanitu already duraan discussed size gartee lakkoofsa ummata baay'ina Itoophiyaa guddatuma jira ittuma fufa ammallee guddatuma jira high ittuma fufa jira. The population growth rate is much higher guddataatuma deemu jira. It is increasing much faster than the economic growth rates and is growing beyond the carrying capacity of the country's natural resources such as land, water, soil, forest. Kana jechuun guddinni ummata haala fayyaa guddinni ummata itti fufu jira jenna. Kanaafuu gartee growing much of the higher and is increasing much of faster baay'ina saffisaan than economic growth rather than economic growth laal kana jechuudha. Kun gartee baay'inaan gartee irra guddata. Lakkoofsi ummataa takka lama jechaan deemu. Hogguunii fi dinagdeen takka lama jechaan deemti. Lakkoofsi ummataa 5, 6, 2, 3, 4 dachaan deema akkasitti deema jechuudha. Growth irra guddata jira beyond carrying capacity of the country natural resources isin qaba durra guddatu jira such as land irra guddatu jira water irra guddatu jira soil irra bishaaniif gartee akkasumatti forest qabeenya bosonaa hunda irra namni guddatu jira. Kanaafuu lack of the maal fidee jechuudha economic growth irratti dhiibbaa qaba namni guddina namaa. Those is a negative result of rapid population growth negative dha caused by the many environment dinagdee irratti bosona mancaasuu haala fayyaa qonna babal'isuu irratti baay'ee namni oguu baay'ate dhiibbaa fida waa hunda irratti dhiibbaa fida. Kanaaf social haala hawaasummaa irratti economic problems haala dinagdee guddinaa irratti rakkoodha dinagdeedhaaf that are stated gartee harders jennaanii jechuudha. Kanaaf gartee lakkoofsi baay'ina uummataa dhiibbaa akka qabu laaluu qabna. Populations growth and the environment degradation guddina uummataatii fi yookaan gartee dagaagina uummataatii fi degradations of the environment yookaan badiinsaa fi yookaan gartee hir'achuu naannoon gartee natural resource qabdu qabeenya uumamaa qabdu dhabuu jechuudha. Sababa
sababa guddina ummataatiin jechuudha. Environment degradation is a process process through which its natural environment is compromised in some ways, reduce biologically diversity and the generally healthy of the environment. Kana jechuun environmental degradation hirrachuu yookaan naannoodhaa qabeenya uumamaa naannoo keessa jiru hirrachuu jechuun bara process adeemsa that which is natural environment yookaan gartee naannoon uumamaa is compromise some of the way reducing wantoonni adda addaa xiqqaachuudha. Biological diversity haalli gartee adda addummaadha haalli biologiidha kan naannoo keessatti jiru and the general health haalli fayyaa naannoodha dhiibbaan irratti dhufuudha jechuudha. Kanaaf gartee bosonni ciramuun dhiqamni biyyeedha haalli qilleensaa jijjiiramuun akkasumatti gartee wantoonni adda addaa hundinuu gartee ummataatu dhiibbaa irratti godha. Ethiopia's massive environmental degradation baay'ee qabdi haasise occurred kan mul'ate during the last few waggootan decades dabran keessatti jechuudha. Due to the natural force faga sababa gartee uumamaatii fi yookaan unwise use sababa gartee itti fayyada beekumsaan dhabaan itti fayyadamu unwise yookaan bilxii yookaan osoo bakka akkumatti itti fayyadamu beekumsaan alatti use of the natural resource qabeenya uumamaa osoo akkumatti ilaalle maali hibada moo hin badu osoo ilaalle akkumatti itti fayyadamu jechuudha. Unwise bakka kanaaf isaan kanarraa kan ka'e naturally daafi nama itti fayyadamuu irraa kan ka'e jechuudha. It is the sound is ecologically the participated is the population pressure kanaaf inni kun gartee rakkoo ecolojii irratti dhiibbaa guddaa ummataatu irratti geessee jechuudha. The major factors that is accelerating the environment degradation rate is man's gartee abusive action such as gartee removals of the natural vegetations cover through the deforestations overgrazing gartee inappropriations agricultural waan gartee akkasumatti practice wantoota akkanaa kana rabboodha. La malee jechuudha. Major factoroonni yookaan wantoonni dhiibbaa godhuu danda'u. The major factors that is accelerating environmental degradation akka saffisaan badiinsi naannoodha akka dhufu qilleensi akka jijjiiramu naannoodha akka dhiqamtu bosonni akka manca'uu fi akka gartee qilleensi jijjiiramu faalama qilleensaa pollution wanni akkanaa kun akka dhufu kan godhan jechuudha. Actions haalota gartee abusive actionidha haala gartee badaa ta'e such as removal natural resource gartee qabeenya uumamaa gartee remove balleessuu ciruu yookaan gartee through deforestation bosona mancaasu overgrazing dheedicha humnaa olii horii irratti bobbaasanii lafa takka balleessuu in preparations akkasumatti gartee agriculturally haala practice gartee practice ati baatu haala adeemsi ati gootu qonna irratti gartee in appropriation appropriate yoo ta'uu baate haalli sun haala fayyaa yookaan haala saayinsaawaa yoo ta'uu baate meetii didaayyoo fayyadamuu baate akkasumatti lafa akka argite qotte isaan kun degradation badinsa naannootiif dhiibbaa guddaa fidan. The population which is growing at a very rapidly ummanni guddataa jira rates about the 2.6% annually has been clearing forest and the vegetation at the alarming rates in order to meet increasing requirement of foods fibers and energy jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ummanni gartee saffisaan guddatu jira. Very grow rapidly saffisaan percentii 2.6 waggatti guddataa dhufu jira. Has is been clearing to and forest and the vegetations and alarming to rate of the order to meeting increasingly dabalaa dhufu jira jechuudha. Requirement foodidha nyaata argachuuf fiberii energy isaanii argachuudhaaf gartee wanni isaan irratti hundaa'an maal jechuudha? Vegetation forest jechuudha. Clearing qulqulleessaa dhufan jechuudha. Ciraa yookaan mancaa vegetation forest yookaan bosona jechuudha. Alarming rates order to meet guddachuudhaaf increasing wantoota isaan barbaachisan requirement isaan barbaachisan jechuudha. Nyaata guuttachuudhaaf fibers haala gartee wanta argachuudhaaf fiberii energy adda addaa argachuudhaaf saniif jecha gartee ummanni baay'een kun naannoo irratti dhiibbaa godhan jira. Land degradation problems affecting the considerably part of Ethiopia especially the highland mainly due to the water erosion. Kana jechuun maal jechuudha? Gartee highland degradations gartee lafti land degradation problems lafti degraded hir'achuun dhiqamuun gartee lafaa affect kan godhudha. Considerably part of Ethiopia keessa eessa especially addatti eessa godha jechuudha. Highland lafoota ol ka'oo ta'an maaliif mainly due to the water erosion lafoota ol ka'oo irratti dhiqamni giyyeedha yookaan gartee galaanni yookaan gartee haalli erosionidha haalli dhiqamuudha achitti salphaadha yookaan gartee lafa gattaarra lafoota ol ka'oo irra jiranirra achitti dhiibbaa godhaa jechuudha. Soils erosions is a main features of the land resource depletions leading to the desertification which is lead to the reducing agricultural productions and the shortage of food. Kana jechuun soil erosion yookaan dhiqamni biyyeedha is the main featureidha gartee main feature yookaan amala ijoodha of land resource qabeenya uumamaa depletions
resource depletion keessa jechuudha leading to the desertifications haala gammoojjii yoo biyyeen dhiqamte futures of the land degradations depletion lafti dhiqamnaan maal desertification gammoojjummaa dhufa which is lead to reducing agriculturally nigguu kanatti gammoojjii tanaan biiti yookaan dhiqamnaan biyyeen gabbataan dhiqamnaan ni xiqqaate production shortage of food hanqina nyaataan nu mudataa jechuudha overall effect of the population pressures and the resulting environmental degradations have the driving that the country into the widespread food insecurity drought famines for last 3 decades jakana jechuun bar overall the effects of the population dhiibbaan ummanni godhu jechuudha pressure yookaan dhiibbaan ummanni godhu jechuudha population pressure ummanni godhu and the resulting environment degradation dhiibbaan ummanni godhu jechuun degradation yookaan bu'aa resulting inni fidu maal jechuudha degradation badinsa naannoo fida have driven country into the widespread bitun bal'inaan food scarcity hanqina nyaataa keessa seenuudha drought hongee mudachuudha famine beeltii jiraachuudha last 3 decades waggoottan gartee sadan dabran Itoophiyaa keessatti yoo laalle qurnan sadan dabran keessatti yoo laalle hanqinni kanaa kun sababa baay'ina uummataatiin naannoon baduu hanqinni nyaataa dhufuuf gammoojjummaan dhufuuf desertification destroy bakka environmentiin baduudha walumaa galatti uummanni hedduminni baay'ina uummataa jechuudha wantoota dhiibbaa guddaa haala naannoo irratti godhuun ilma namaati jechuudha the main activities that is the responsible environmental degradations of Ethiopia including removal of the vegetation covering over cultivations result of the rapidly increasing number of populations the requirement is the crops productions food fuel for crop productions and the food fuel argachurra kan barbaachisu jechuudha kanaaf main activity gara responsibility wantoonni barbaachisoo ta'an for environmental degradation Itoophiyaa keessatti naannoo badinsa naannoo degraded hir'ina naannoo irratti kan fidan removals vegetation biqiltoota ciciruudha over cultivation humna ol qonnaa babal'isuudha result rapidly increasing waan baay'ina uummataa dabalu jiruuf increasing population numbers lakkoofsi baay'ina uummataa waan dabalu jiruuf cultivationiin isaan godhan sun gartee haala humnaa ol ta'een qotuun lafa balleessuun gartee dhiibbaa kan godhudha requirement barbaadu yookaan for crop productions haala oomisha midhaan barbaadu food gartee fuel foodii barbaaduudhaaf gartee fuel woodii barbaaduudhaaf gartee boba'aawwan adda addaa barbaaduudhaaf gartee energy isaanii argachuuf jechuudha dhiibbaa Itoophiyaa keessatti gartee environment actively main actively responsible environmental degradation badinsa naannootiif dhiibbaa guddaa warreen qaban isaan kana in addition to the overgrazing humna all deedicha horii lafa takka irra bobbaasun highly livestock density resulted in the maal fide kun deteriorations badinsa yookaan jeeqaminsa gartee maal jenna range land of the resource qabeenyi naannoo sanirra jiru deterioration akka ta'u kan godhuudha jechuudha the population grows and the food productions guddina ummataatii fi oomisha nyaataa waa jennee ilaallaa jechuudha. Kanaaf the situations of the food Ethiopia during the last successive 3 decades is largely dominated by the declines domestic food production xiqqaatee jira jechuudha. Haalli situation haalli food of Ethiopia dha nyaata Ethiopia dha during the successive 3 decades gartee wanta last waggotan soddomman yookaan gartee 3 decades sadeen dabran keessatti is largely dominated by the declines baay'ee gabbu'ee ture domestic productions oomishni biyya keessa Itoophiyaa baay'ee gabbu'ee ture jechuudha. Ethiopia's agriculture is dominated by the smallholder peasant farming which is countries about the 75 of the annual food productions of the country. Ethiopia's Ethiopian agricultural is dominated by agricultural by the smallholders peasant farming which is contribute to about 75% of the annual food productions of the country. Kanaaf Itoophiyaa walumaa galattuu wanni isiin irratti hundooftu Ethiopia's agricultural is dominated kan goote jirtu by smallholder peasant farming which is contributed to about the warren 75% irratti hundaanii jechuudha percentii 75 jechuudha. This sector kun is dependent mainly tradition aadaa irratti hundaala kanumaan subsistence farming method haala fayyaa haala qonnaa farming isaanii haalli qonna isaanii aadaa irratti hundaala jechuudha. Saayinsaawaa miti haala qonna lafa gartee mala ammayyaa yookaan mala saayinsaawaan qotuu qaban with very limited kan hanqina qabudha. Use fayyadamuu irratti modern technology fayyadamuu irratti haala saayinsaawaan technology adda addaa fayyadamuu irratti haalummaan qonnaa Itoophiyaa kunu rakkoo guddaadha qaba. Rainfall gartee akkasumatti rainfall dhabuu irrattis rakkoo guddaa qaba. Moreover raawwata jechuudha. Kanaaf
The rise of the population pressures dhiibbaan ummataa ol ka'uun and the clearing forest mukkeen ciramuun gartee satisfied it is a basic demand wantoota isaan barbaachisan guuttachuudhaaf basic demand wantoota bu'uuraa jechuudha fedhii bu'uuraa jechuudha basic demand yogguu jennu fedhii bu'uuraa guuttachuudhaaf bosona mancaasuu sachaas isaan sunuu food nyaata argachuudhaaf energy argachuudhaaf gartee bobaa adda addaa haa ta'u ibidda fa'aa buqqifachuu haa ta'u food yogguu jennu mukkeen sanirraa gartee nyaata argachuu yookaan gurgurattee karaa ikoonomii jijjiirattee nyaata argachuudhaaf soil gartee akkasumatti gartee meertu isaan kun maal godhan soil sustainability to wind water biyyee akka wind bubbeedhaan haramtuu fi water erosion bishaaniin akka dhiqamtu zaat kan affect both soil fertility yookaan akka dhiibbaan irra geeffamu soil fertility gabbina biyyee irratti jechuudha food productions oomisha gartee oomisha qonnaa Itoophiyaa keessatti oomisha nyaataa Itoophiyaa keessatti mukkeen ciruun gartee rakkoo guddaa kan fiduudha jechuudha kanaaf the sustainability gartee sustained deteriorations it is per capita food productions is hunger has result of widespread of the malnutrition particularly among the children in many parts of the Ethiopians which is lead to the physical and the mental impairment over the next successive decades kana jechuun maal godhama sustain itti fufsiisuun deteriorations of the per capita food productions and hungry has a result of widespread nutrient laal kana jechuun Itoophiyaa keessatti deterioration yoo kan maalitti fufe in per capita foods galii yookaan foodii namni tokko argachuu danda'u yookaan productions yookaan oomisha namni tokko argachuu danda'u hungry maaltu argama kana hunda beela result of in maalirraa kan ka'e jechuudha wide spirit babal'achuu yookaan malnutrition hanqinni nyaataa babal'achuu dhufa yoo deterioration itti fufe jechuudha sustained yoo itti fufe deterioration hanqinni yookaan naannoo jeequmsi naannoodhaa kun malnutrition akka mul'atu particularly among the children fakkeenyaaf daa'imman irratti dhiibbaan akka ga'u in many part of Ethiopia keessatti kan beekamudha which is will lead to the physical and the mental improvement over the next successive decades waggoottan itti aanan dhufan keessattis haalli kun yoo kan itti fufute rakkoowwan gurguddaan daa'immanii fi namoota baay'ee fi diinagdee biyyaa irratti mudachuu danda'a. Kanaaf katti aanummoo population grows and the fuel wood is consumption gartee population grows fi guddina ummataatii fi katti aanu food wood consumptions mukaan gartee fuel wood barbaadu yookaan bobaa adda ho'ina adda energy barbaaduudhaaf mukkeen fayyadamuu jechuudha. This is the fuel wood is the most important source of the energy Itoophiyaa keessatti namni bara wood fayyadama irra caalaan isaanii gartee maaliif fayyadamu mukkeen fayyadama energy argachuudhaaf. It is the supply is steadily the galtee lapsing is most part of the countries because it is being to the collected faster than it is can regrow baay'ee isaa gartee regrow kan baay'een isaa yookaan gartee haalli fayyadama Itoophiyaadhaa kun iskoo gartee collapsing kan godhee jiru jechuudha baay'ee kan qabatee jiru most of the part of Ethiopia jechuudha because it is the being collecting fasteridha waan baay'ee naan gartee akka gaariitti walitti qabamee jiruudhaaf jechuudha that is regrow baay'een isaanii energy kana fayyadaman energy mukaa irratti jechuudha increasing forest clearing to create gartee farmland wood for the constructions purpose and the for forests has led to the shortage of fuel wood deforestation environmental degradation increasing the forest clears mukkeen ciruun jechuudha it is created farmland gartee lafa qonnaa irratti wood for the constructions of the purpose forget has led to the shortage of shortage of lafa qonnaa irratti hanqinni nyaataa akka dhufu of fuel woods gartee boba'aawwan gartee akka hanqatan akkasumatti deforestation ciraminsi akka itti fufu environmentiin akka degrade taatu akka baddu akka hir'attu godha jechuudha mukkeen ciruun the forest covers resource Ethiopia has been the decline of the significantly over time ida forestiin cover godhee jiru jechuudha resourcein qabeenya bosonaa Itoophiyaa keessatti gartee lafa cover godhee jiru decline significantly over time yeroo kanatti gad bu'aa jira decline ta'aa jira this cause maaliif sababa cause of mainly by rapidly population growth sababa baay'inni ummataa guddataa jiru and the increasing populations ummanni baay'inaan dabalaa jiru needs for the forest ni barbaachisa kanaaf forest yookaan bosonni resourcing bosonaa qabeenya jechuudha such as wood mukkeen and land mukkeen if landin baay'ee barbaachisaadha sababa baay'ina ummataa guddataa dhufuuf
Many people see in the country use wood fayyadaman irra caalaan isaanii for cooking waa hojjechuudhaaf, heating hoo harkachuudhaaf, lighting ifa harkachuudhaaf, as well as for house mana keessattii fi furniture isaanii keessatti maal barbaadanii muyni baay'ee nyaata hojjechuudhaaf, heating and lighting argachuudhaaf mana isaanii keessatti dabalatee baay'ee kan itti fayyadaman mukkeeni. Similarly, the increasing the demand for agricultural and settlement land is a major cause of the forest distractions in the country. Kana jechuun maal jechuudha? Similarly, increasing demand fadhiin baay'inaan dabaluun for the agricultural qonna irratti and the settlement land qubsuma lafaa irratti is major cause sababaa guddaadha. Yookaan of forest maaliif desert forest gartee distractionidhaaf gartee badinsa yookaan gartee forest distractions oguunif jennu hir'ina bosonaatiif gartee baay'ee biyya takka keessatti baay'ee gartee guddaadha jechuudha. Increasing demanding yoo dabale jechuudha. Agricultural irratti qonniti yoo dabalte and the settlement land lafa qubsumaa irratti yoo dabalte major cause of the forest egaa qubsumti yoo dabalte namni yoo bikka takka yoo qubatees akkasumatti naannoo irra dhiibbaa godha qonniti yoo akka gaarii dabalaniis ciroomsa gontee ciramsa adda addaa godhanii lafa irratti dhiibbaa godhanii inni kun gartee distractions or deteriorations or degradations of environment fida. In Ethiopia there is direct that is correlations of between the population density and the deforestation. The more population there are in area, the more trees they cut down. Because baay'inni uummataa jira. More people in land. Baay'inni uummataa guddaan because jiru people area sanatti more trees cutting down. Mukkeen baay'een cut yookaan muramanii kufanii jiran. New treaties do not spring up of replacement old ones. New trees mukkeen haarooni do not become boon spring up of the replacement old one. Kamu cirame san bikkaas hin buusne. Inni kunis maal daruun rakkoo gubbaan fide jechuudha. Kaan fayyadamnaan silaa kabiraa haaraa bakka buusuu qabanii newly bakka buufne yookaan itti fayyadamaniituma balleessan Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf such as deforestation yookaan ciramni bosonaa was a various negative consequences dhiibbaa guddaa kan godhudha. Both directly on the natural environment naannoo uumamaa irratti kallattiidhaan dhiibbaa kan godha. Akkasumatti indirectly kallattiidhaan on socio economic guddina hawaasaa fi diinagdee irratti haala guddina hawaasaa fi diinagdee uummataa irratti dhiibbaa kan godhudha. Deforestation ciramuun bosonaa it is directly cause of including following wantoonni inni kallattiidhaan directly dhiibbaa irra godhumaan it is accelerated soil erosion dhiqamsi biyyeedhaan mudate yoo bosonni cirame deforestation biodiversity destroyed badinsa yookaan gartee biodiversity yookaan bidooliin adda addaa ni badan akkasumatti it is affect rainfall roobni akka hin jiraanne gartee decreasing evaporation akka gartee haalli vaaporiidha akka xiqqaatu godha ho'insi akka dabalu temperature akka guddatu waa hedduu godhuu danda'a. It is affect the natural beauty akka bareedinni yookaan uumama akka badu affected area tokkorra akka badu godha. Inni kun hundinuu dhiibbaa guddaa Itoophiyaa irratti wanta godhu keessaa focus xiyyeeffannoodha kunis. Ethiopia rapidly population growth guddinni baay'ina uummataadha Ethiopia keessatti saffisaan dabaluun deforestation is mainly because of the increasing the needs of the more fuel wood laal lakkoofsi baay'ina uummataa guddannaan garteen uummanni barbaada mukkeen boba'aa adda addaa energy adda addaa irraa argachuudhaaf agricultural land lafa qonnaa barbaadan baay'inni uummataa yoo guddate settlement land lafa irra qubatan barbaadan grazing land lafa irra horii dheechifatan barbaadan kun hundinuu sababaa baay'ina guddina uummataatiin kan uumamudha jechuudha. Kan uumamudha jechuudha. Kanatti aansuun ammoo kan jiru population growth and pollution guddina uummataatii fi faalama qilleensaa jira ammaas jechuudha. Guddinni uummataa kun dhiibbaa go'aa hundarra qaba. Ikoonomii irratti, diinagdee irratti, agriikaalcharaal irratti akkasumatti qilleensa jijjiiruu naannoo balleessuu irratti waa hedduu irra qaba. Amma immoo dhiibbaa inni qilleensa irra qabu. Pollution is refers. Pollution jechuun nu garsiisaa bara. Maal nu garsiisa? Any gartee undesirably change jijjiiramuu natural conditions haalli uumamaa jijjiiramuu of waters bishaan faalamuu air qilleensi faalamuu and other components qaamni biraa natural environment keessa uumama naannoo keessa haala uumama zaat is negative affect dhiibbaan guddaan irra ga'u kan ga'udha jedha. Health and activity human being irratti dhiibbaa fida yookaan gartee faalaminsi bishaanii faalaminsi qilleensaa faalaminsi gartee naannoodha gartee maal fidanii jechuudhaan namarratti dhiibbaa guddaa fidanii the other living gartee creatures wantoota biraallee kan uumuu danda'anidha. Waters airs pollutions are mainly caused of the human activity in the house
household industries, families and means, transportation and so on jechuudha. Watariin yookaan gartee watarii fi airiin qilleensi mainly caused baay'ee barbaachisoo kan ta'anidha. By human activity haala gartee hirmaannaa uummataa in household mana keessatti baay'ee bishaanii fi qilleensi barbaachisaadha. Industries akkasumatti industirii keessatti farmland lafa qonnaa keessatti means transportations and so on. However, it can also be caused by natural events sababa uumamaatii fi such as the violence eruption adda addaa akkasumatti wildfires ibidda bosonaatii fi fuudhinsa volkaanoo haa ta'u eruptionoonni adda addaa ibiddi bosonaa keessaa tasa naturalidhaan ka'u mukkeen irraa ka'u akkasumatti likely isaan kunis dhiibbaa kan ta'anidha. When an area ogguuniif eriyaan tokko overcrowded ta'e yookaan inhabited by rapidly growth numbers of the population yoonif lakkoofsi baay'ina uummataa dabale the natural environment naannoon uumamaa it is polluted ni jeeqamanii faalama by the various unwanted to and harmful idhaatti dhufa yookaan gartee waan hin barbaachifne yookaan hartee hamtuu kan taate jechuudha. Wastes yookaan xuraawwan adda addaa naannoo godhiisa namni yogguu guddate that people's activity produce yookaan waa oomishan keessatti Itoophiyaa keessatti immoo pollution is a major problem of the overpopulated urban center keessatti naannoo magaalaa keessatti Itoophiyaa keessatti major problem rakkoon guddaan kan jiru pollutionidha yookaan faalama qilleensaa faalama bishaanii faalamoota wantoota naachuraalii uumaati. In large city magaalawwan akka Addis Ababa most people living in the unsafe gartee maalte environment that have the extremely polluted kan unsafe hin eegan naannoo san qulqullina hin qabdu polluted area sanitti baay'een isaanii qilleensi faalamaa fi bishaan faalamaa jira. There are the around by the carbon and the pollutant that is households industries auto gartee mobiles and the other sources charging jiraachuun wantoota dhiibbaa irra godhanii jechuudha isaan kun hundinuu surrounded by the carbon and the polluted that household wantoonni mana keessaa ba'an industirii keessaa xuraawwan ba'an automobile and the others sourcing dhiibbaa gartee kan gartee naturally irratti fiduu danda'anidha. Kanatti asuma in Ethiopia rapidly population grows lakkoofsi baay'ina uummataadha. Environment pollution naannoo faaluu irratti maalime gartee emission yookaan gartee wanti isaan naannoo gadhiisan sun akkamitti naannoo miidha kan jiru jechuudha. Gartee swage soil water soil wastes akkasumatti gartee maaltu fida ammas wasti biyyeedha xuraa'uu biyyee pollution gases generated gartee faalamni gaasota adda addaa house by household mana keessaa bahus akka jeequ polluted gartee pollutant gases faalama gaasota adda addaa liquids dhangalaawwan adda addaa soil akkasumatti gartee chemicals biyyeen akka gartee chemical generated by expanded industry keessatti gartee akka babal'atu wantoonni industry irraa expanded ta'an soiliin akka gartee haala chemicalaatiin akka gartee miidhamtu kan godhanidha. Akkasumatti polluted gases faalama yookaan gaasota generated by the increasing dabalu numbers of the automobile baay'ee isaanii dabalu agricultural pollutant haala qonnaa gartee faalamaate such as the fertilizeriin adda addaa haala qonnaa irratti wantoonni nuti fayyadamnu oomisha guddisuudhaaf akkasumatti pesticidein nuti fayyadamnu animal wastein adda addaa maal naannoo irratti dhiibbaa guddaa gochuu danda'anii jechuudha. Kanatti aansuun ammoo kan jiru population growth and the provision of social service kan jiru jechuudha. Gartee uummataa fi provisionii uummataa fi soshaalii hawaasaa irra jiru jechuudha. Guddina uummataatii fi gartee yookaan lakkoofsi baay'ina uummataa guddichuudhaaf increasement number of population dabaluun in time to time yeroodhaan dabaluu fi gartee socio economics isaanii irratti kan qabu laallaa jechuudha. Effect on the education barnoota irratti maaltu jira? The rapid population growth sababni saffisaan dabaluun ummata has a resulted dhiibbaadha fida in the growing demands of education gartee barachuudhaaf namni guusan fadhii guddaa toorata namni heddummaannaa maaltu fadhiin barachuutis kunis maal ni baranna jeeyyaa miti kanaaf hanqinni barnoota irra dhufuu danda'a. Nowadays the total numbers of the students wal barattoonni waliigala has increasing the gartee numerously yoo baay'inaan dabale but there are large numbers of the children daa'imman baay'een who do not get chance to get of school mana barumsaa dhaquudhaaf carraa dhabuu danda'an yooniif lakkoofsi gartee barattoota heddummaate barattoota manni barumsaatis akkasumatti baay'achuu qaba waan ta'eef kunis hanqina fidan. In many urban centers magaalota baay'ee keessatti have the overcrowded classroomidha baay'een hanqina kilaasii irraa kan ka'e barnoota isaanii dhaban. Effect on the health fayyarratti lakkoofsi uummataa dhiibbaa ni qaba. Ethiopia has a registered pure health status haalli fayyaa isiidha and the high rate of the population growth waan taateef
gartee registeerid gootee jirti haalli fayyaa isii lakkoofsi baay'ina uummataa guddaadha waan ta'eef registeerid poor healthy qabdi jechuudha haala fayyaa gartee gadi aanaa ta'e that is the major of the population as low access to moderate health service haala fayyaa moderate haala fayyaa technology wal qabatu haala fayyaa gartee method of the science dhaan baay'ee deeggarame hin argatan relatively the situations haalli kun urban area is the better than rural area keessatti magaalaa irra ruuralitti ilaala arbanii irra magaalatti irra dhiibbaa magaalaa irra jechuudha iddoo arbanii irra eeriyaa ruuralii baadiyyatti irra dhiibbaa godha kanaaf growing poverty guddinni baay'achuun ammas poverty jiraachuu low levels of education sadarkaa gadaanaa barnootaa qabaachuu educates of access to the clear waters bishaan qulqulluu argachuu dhabu shortage of the sanitary gartee facilities and pure access to health facilities haala fayyaa gaarii ta'e dhabu have the contributed to pure health situation of Ethiopia keessatti haalli fayyaa gaarii hin taane kan dhufu wantoota kana hundarraa jechuudha poverty kan qeerraa miskiinummaa adda addaa barnoota gaada boodee access of the clear bishaan qulqulluu dhabuunis akkasumatti gartee wantoonni kun hundinuu heelzessa haala fayyaa faasilitii ta'e fooyya'aa ta'e dhabuun isaan kun hundinuu Itoophiyaa keessatti sababaa guddina ummataatiin dhiibbaan nurra gahaa jira jechuudha ammoo kanatti aansuudhaan maal jechuudha languages and the religious diversity in Ethiopia kan jiru jechuudha languages and diversity yookaan gartee language fi religion fi adda addaa Itoophiyaa keessa kan jirtu language oguneef ilaal Ethiopians are afaanonni jiran jechuudha it is a diverse with the most important difference garaagarummaa guddaa qaban afaanonni Itoophiyaa keessa jiraniif amantaan oguun haallu garaagarummaa guddaa qaban base of the languages categorized Ethiopia is a country where about afaanota 80 ol qabdi jechuudha are spoken Itoophiyaa keessa kan dubbatamu belong to the super family kana wajjin walitti hidhama maatii afaanota gurguddoo Afroasiatic fi Nailo Sahara wajjin walitti hidhamanii jiran most of the Ethiopian languages belong to the Afroasiatic super family da irra caalaan gartee afaanota Itoophiyaa keessatti dubbatamanii Afroasiatic super family da Afroasiatic super family is divided into three family bikka sadiitti addaan qoonna isaan keessaa Cushitic Semitic and Omotic da Cushitic is language is predominantly spoken in the certain eessatti dubbatama Cushitic kun gartee southern eastern and the north eastern part of Ethiopia Kebbala southern is southern kebba eastern bahaa fi north eastern yookaan gartee kaaba baha Itoophiyaatti kan dubbatamudha afaan kun eenyufaadha afaan Oromoo afaan Sidaamaa afaan Somaalii akkasumatti gartee it has largely Somali region naannoo Somali state dha mootummaa Somali it has large numbers of spoken and the wide spirit especially coverage warreen baay'ee akka gaariitti dubbatan kan argamanidha jechuudha bikka kanatti this family languages afaanonni kun consist of keessaa qaban many individuals languages afaan dhuunfaadha such as Oromo languages afaan Oromoodha Somali languages afaan Somaliidha Sidama language afaan Sidamaadha Afar languages waan gartee qofar kan jennuun gartee akkasumatti Kabata languages kan Kambaatisa kan jennuun Hadiyyaa languages Hadiyyaasa kan jennuun Halaba languages Halabisa kan jennuun akkasumatti gartee and Gedio languages Gediofa kan jennuun if keessaa qaban jechuudha afaan kun Semitic ogulaale the Semitic languages are spoken in the northern certainly and the eastern part la eessa dubbatama northern central jiddugaleessa Itoophiyaa kaaba Itoophiyaa jiddugaleessa Itoophiyaa fi baha Itoophiyaa irratti dubbatama particularly the regions state of the Tigray fa Amara fa Harari fa and the southern nations nationality naannoo uummattoota kibbaa people's regions states gartee naannoo mootummaa uummattoota kibbaa irratti some of the Semitic languages isaan kana keessa afaan Amaaraa Amhaarinya kan jennuun jechuudha Tigray languages Tigranya Gurage languages Guragenya akkasumatti orgo gartee Adeera languages akkasumatti Adeerinya and the Orgobba languages akkasumatti Adeerinya kan jennuun Orgobba languages Orgobbenya kan jennuun dubbatan Omotikiin ogulaalle immoo it's Omotic language is around the Omo Valley keessa kan dubbataman predominantly spoken in the southern central keessa dubbatama south central kaaba jiddugaleessaa kibba jiddugaleessaa south western kibba lixaa party of Ethiopia keessatti kan dubbataman between lake hara southern Rift Valley fi akkasumatti Omo River jidduutti kan dubbatamanidha jechuudha Omo River fi gartee isa jidduutti jechuudha Omo River
Riversiidhaa fi Southern Omo Riveridhaa fi and Omo River jidduutti kan dubbata Rift Valleyidhaa fi Omo River jidduutti sorry kan dubbatamanidha jechuudha. Kanaaf the languages which is make up this family are numerous, although they are not as widely spoken as the Cushitic or Matikida. Garte kana jechuun mara the languages which is make up the family numerous afaan baay'ee kan qabu jechuudha. That also ta'ullee are not widely spoken in the Cushitic and Omotikidha miti. Walaayitaan faana mana languages of the Walaayitoo Daawuroo languages kan jennuun Daawuroota suwaa kan jaama. Kafaa kan languages kan jennuun Kaafii oo no jaama. Kaafii no jaama. Kan akkasumatti Kontaa languages kan jennuun Kontaa suwaa jaama. Or some of the languages spoken in this Itoophiyaa keessa warreen dubbataman isaan kana. Naayiloo Saharaa malan. Naayiloo Saharaa is languages are spoken in the western lowland lixa lafoota gabboo Itoophiyaa keessatti kan dubbataman or borders within the Sudan keessatti daangaa Sudan, Gaambeellaa, Beenishaangul Gumuz, regional state naannoo mootummaa Beenishaangul Gumuz, the individual languages kanneen afaan nama dhuunfaa Naayiloo Saharaa ni jira super family including the Kunama language keessa ni jira, Beji language da, Gumuz language da, Moa languages and the Kaon languages and the Nur languages, akkasumatti Anuk languages and other afaanonni kun hundinuu ichi keessatti baay'inaan jiran jechuudha. Religion amantaa gunal. Ethiopian is home to the diversity religious amantaa adda addaa qabdi. According to the Ethiopian Central Statistics akka nu argisiisutti bara 2007tti census wanni gartee qorannaa uummataa irra gaggeessu jechuudha. Data the national religious conceptions Ethiopia compositions Ethiopia's including amantaa adda addaa fudhattee argamti. Orthodoxiin parsantaa 43.5 dha Itoophiyaa keessatti. Islaamni parsantaa 33.9 dha. Gartee Protestantiin parsantii 18.6 akkasumatti Kaatolikni duwwaa 7 and other kaan ammoo parsantii walii qabraa parsantii 3.2 ta'ullee ni danda'a. Amantaan guddaan amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti lammaffaan amantaa Musliimaatii jechuudhaan lafa kaa'amee jira jechuudha. Thank you arraan tana as unity kana cover waliin goonee jirra jechuudha. Unity itti aanu kana shortii wantoota as keessaa baafamanii waan ta'eef kun understand kun gaafii salphaa kana deebisuun hin ulfaatu kana dalaguu qabdanii ammoo barnoota haala gahaadhaan asiin gartee waliin laala unity itti aanu unity shanaffaa hanga walitti chaanu thank you sin jedha. I love you so gartee kanaaf barnoota keenya jajjabaadhaa subscribe godhaa like godhaadhaa I love